Ashama harkafoonni kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanillee nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyo dhugaa har'a baay'ee natti dhaga'amee jira jechuudha. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Maaliif sitti dhaga'amee naan jechuun keessanii nafu baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Maaliif hiriyaan gaafa rakkootti dheechite gaafa gammachuutti dheechite gaafa rakkoo si gattee si biraa fagaatti yookiis si gurgurti jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Baay'ee natti dhaga'ame. Maaliif namani ejjatti eegu dhiyoo kanatti naggate jechuudha. Sababa saniifiyyuu dhaggeeffadhaa sagalee ishii jechuudha. Walumaan dhaggeeffadha. Jaarsi mastuu irraa daa'ima argate daa'ima barbaada wajjin haasa'een ture jechuudha. Akkuma sagalee isaa mureesni fide jechuudha. Sagalee hunda fiduun barbaanne waraabee sagalee namaa kenna. Bakka isheen jirtus natti agarsiisi. Ani daa'ima nan barbaada. Daa'ima sirriitti hin barbaada. Haati manaa oduu jalqaba amma seenaa. Garuummoo abbaa manaa isheetitti haasa'ee tanan jira. Silasa daa'ima barbaada. Daa'ima fudhachuu barbaada. Birrii 10,000 siifan kenna. Dhugaa baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Dhugaa baay'ee nama ajaa'iba dhugaa. Baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Maaliif nama ajaa'iba jettan na ajaa'iba dhugaa waaqa jechuudha. Maali daa'imti birriidhaan gurguramti. Daa'imti birriidhaan gurguramti. Ani bardo gongoree wallaalummaa koo waan kana keessa na seensisee durallee fedha kiyyaan ala wanti kun irratti ta'e jedhee akka namaa bara lubbuu koo baasuuf gandaan lubbuu daawwatanii baasuu wallaalle. Garuu ani waaqayyo maallan jedha waan narra ga'e kana waaqayyo kootti gaarummaadhaaf jedhee kana naannoo jedha. Har'a ishiin dammoo isa wajjin haasofte achitti isa wajjin fixxee daa'ima koo birriidhaan na jalaa lawwaxuu barbaadde. An durallee homaa siin kadhanne bara walee inni takka siin kadhanne ani suunii cabduu kana naa godhe siin hin jenne bara. Garuu maalassi baddalee buleetti maalassi baddale birriidhaan na jalaa jijjiirta daa'ima koo. Ani barjii sagal garaatti baadhee wajjiniin tasa qaayya'ee itti beela'ee itti dheebodhee tasan yeroon iddoo hojii kootii jiru san tasa madaamin irratti argitee waan hin taane narraan gahetti maaliif miidiyaa garaagaraa nan laala. Ijoolleen rakkinni akkanaa irra gahan odoo dhugaadhaa qabanu jaalataniiti miti barkan kana keessa jiran. Odoo dhugaadhaa qabanu dhugaan isaanii dhokata. Lubbuun isaanii darbaa jira. Daa'ima isaanii irraa fudhatanii isaan immoo lubbuu isaanii dabarsaa jiru. Yookiin daa'ima sana wajjin immoo lubbuu isaanii dabarsaa jiru. Yookiin daa'ima sana wajjin immoo mana hidhaa seesisaa jiru. Ani kana hundarraa keessaa hin ba'a jedhee mana san keessaa ba'ee har'a iddoon itti jiru kanatti kana hunda rakkina kana hunda dabarsaatu kan jiru. Ija gandaatiin laallamaa kanan jiru akka inni narraa fudhatuuf yookiin akka inni birriidhaan jijjiiruuf miti. Keessa dabartee maal jetti? Makiinaa bitee innis makiinaa bitee tana biyyatti erga. Ani daa'ima koo maallaqaan hin jijjiiru. Eenyuyyuu ani dhugaa baay'ee natti dhaga'ame bakka viidiyoo ishee dhaggeeffadhee na baay'ee natti dhaga'ame dhugaa rabbi jechuudha. Maaliif daa'ima koo birriidhaan hin jijjiiru.
Ani baddurallee wanti bakka jiru sitti dhosse wanta deemtee na himtu fasi dhossaa ture jechuudha. Ammallee ani bakka jiru sitti ni waan fidee malee jechuudha. Birri daa'ima kiyyaan ittiin daa'ima kiyyaaf fudhadha siin keessa siifaa kennu asitti fayyadamu. Ani ma birriin qabu. Maatii kee hojiidhaaf biyyaa baane maatii keetti sittiin jijjiirta. Maatiin koo waan ittiin jijjiiraman hin dhafne. Ani jireenya mataa kootiitiif kan dhufe malee jireenya maatii kootiitiif hin dhufne. Maatiin koo dhabaniiti moti galata waaqayyo. Maatii kootii hambatu nyaata malee dhabaniiti moti. Sababa isaaniifuu jechuudha. Ani ammaan booda dhugaa siin jira narraa taa'e. Jireenya kanaaf bareechuuf hin deemin. Nam beeka akka inni daa'ima siin qabu. Nam beeka akka haadha manaas qabu. Kana hunda adda babaayii maaliif na baasta? Ani bara adda babaayii akka na baastu siin barbaanne. Ati garuu adda babaayii na baasaa jirte. Odoo zimmi jedhee dhoffadheetuma achumaan cicciccicci jedhee dassitaa keeti. Odoo achuma zimmi jedheetuma rafee dassisi jira. Odoo achumaan wanta narra ga'e kanas himachuu baadhee zimmi jedhee dhoffadhee jiraadhee dassi jechaa ture. Baay'ee nama ajaa'iba garuu ana dubbii gabaabaa wanni siin jechuu barbaade turellee viidiyoo wayii hojjedhee ture. Viidiyoo sana irratti dhiifama siin jedheen ture. Maaliif akka sagalee waaqayyootitti illee dhiifama dursa. Dhiifama siin jedhee ture. Dogongora koo dhiifama naaf godhi siin jedhee ture. Garuu ati dhiifama sana dhageechee deebitee dugda duuban dammoo booloo naa qotaa turte jechuudha. Maaliif garuu maalan balleeche maalan godhe balleechan kiyya maali wanni si miidhe maali kan dhale ana kan guddifachuu barbaadu ana baay'ee na ajaa'ibde dhugaa waaqa ani daa'ima koo bira yaanin jijjiiru ishee dubbii gabaabatti isatti illee himi yoo guddifachuu barbaade yoo daa'ima isaatti waaf wanna tokko gochuu barbaade haa godhuufi ani isa hin dhuggu. Garuu immoo bakka nani jiru itti nimu. Yaa erguuf birrii. Bakka. Yaa erguuf birrii baankiidhaan ittiin guddisaaf daa'ima isaa. Gaafa guddatee dirqama daa'imti tokko dhalatee agoggaa 18 haadhatu mirga irraa qaba malee abbaan mirga irraa hin qabu. Agoggaa 18 guututti nan guddisa. Saniin booda galuu mirga qaba daa'imti. Akkasitti garuu immoo daa'ima waan birrii ani jiru. Odoo wanni fe'ee waan barbaade atis waan barbaade fidi inni illee waan barbaade yaa fidu. Bakka. Sababa saniifiyyuu ani wanni siin jedhu kana takkitti qofa bichaadha ishee. Daa'ima koo birrii ani jijjiiru ishee. Sababa saniifuu akkasii wanni siin jechuu barbaade maatii waaqayyo maaliif gizee baay'ee baay'istanii namootatti yoo dhiyaatan namoonni karaa wayitiin gadi siin gatu jechuudha. Karaa wayitiin akka siin gadditan karaa wayitiin akka siin boochan barbaadu kana na gochaa itti kun horiyaante ani karaa naan dhiifama jedhee ishii gaafanan ishiin immoo karaa naan dhufte waan biraan irratti raawwachaa jirti jechuudha. Garuu maaliif akka ta'e garuu hin beeku ani akkasii isin jechuu jaaladha. Viidiyoo kana laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Namoonni akkanaa rakkinni irra ga'ee jiraachuu danda'a. Viidiyoo kana qal'aalitti ilaalina. Viidiyoo kana waan xiqqishuutti ilaalina. Keechaa waan wayii barumsa isiniif ta'a jechuudha. Kecha waan wayii isiniif ta'a. Ilmoo dhaltanii dammoo ilmoo keessan namaaf dabarsitanii hin kennina bakka kanatti. Maaliif warqiin lamsaalee warqiin inni izaagus hin cabus hobadee fi yoo gurgurameen ala yaannoo hin jedhu garuu immoo ilmoo warqii caala. Ilmoo jechuun warqii keessan. Ilmoo jechuun bifa keessan. Osoo atuyyuu lubbuudha wanna tokko taate daa'ima ishii sassin jedhu. Odoo inni woo lubbuudha wanna tokko taate daa'ima isaa san namaan jedhu jechuudha. Sababa saniifiyyuu birriidhanis warqiidhanis daa'ima keechan hin jijjiirina. Daa'imti keechan warqii keechan. Maaliif daa'ima jechuun warqiidha. Warqii zalaalamiiti jechuudha. Mitikkii keessan dammoo namaaf hin kennina. Siniin jechuu jaaladha.
viidiyoo waan ani haasa'e kana keessatti dogongora yoon qabaadhe dhiifama naaf godha. Dhaltanii daa'ima keessa dhugaa osoo kuma fakkaata illee rakkattanii akaayiitti akaawwadhaa nyaadhaa. Gabaadhaa itti bitaata guddifadhaa. Shunkurtii itti nagadaa dugda keessanitti baadhadhaa ta'u borooyi isinii godha. Garuu gaafa guddisa kennitanii fi gaafa abbaa biratti gattanii biraa deemtanii haadha kooti jedhe sana inni ilaalu jechuudha. Garuu gaafa itti ciniinnattanitti beeloftanitti itti dhoobattanii guddifattan boru asuma hadar maaliif ani dadhabaan deema fofootti akkan dargaggummaa sitti sinaaf akka sa'aatii kanaa sitti sinaaf. Boru garuu gaafa rakkina kana keessa seenee gaafan dadhabe daa'imti kiyya kun anaaf waa wayii naaf godha. Sababa saniifiyyuu daa'ima keenya yoo waaqayyo isiniif kenne dabarsitanii namaaf hin kennina. Sababa saniifiyyuu wanna biraa saniin hin jiru. Anaa isaa biraa hin haasa. Garuu obboleettii koo jabaadhu waaqayyo fiixa si hawaasu. Ani garuu daa'ima koo birriidhaan hin gurguru. Yoo barbaade fudhadhati birrii san ani hin barbaadu. Ani daa'ima koo birriidhaan hin jijjiiru. Daa'imti koo warqii koo tanaaf. Sababa saniifiyyuu akkasii isiniin jechuu jaalladha. Viidiyoon haasa'e kana keessatti dogoggora yoon qabaadhe dhiifama naaf godha. Garuu gochoonni obboleettiin koo goddanyaa koo na gochaa jirtu wanta akkana na gochaa jirti. Dhaggeeffadhaa viidiyoo ishee mana walee tuub jedhaatu deemaa dhaggeeffadhaa. Yoon kanas soballee haasa'u ta'e jechuudha. Walee tuub hoo jettanii barreessitan viidiyoon ishee osoo isiniif ba'a. Deemaa dhaggeeffadhaa viidiyoo ishee. Isiniin jechuu jaalladha. Haga viidiyoo biraatiin nuti deebiin turtii gaarii baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabaja. Isiniin jira. Nagaan naa oolaa oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Oolmaan gaarii isiniif haa ta'u. Of eeggadhaa waan hundumaaf.